mootummaatu kana karoora kallattiin keenya yoo ta'e tole waraqaa nuuf kennan hin galle yoommoo kallattiin kaa'ameera ta'e nuyi waan na barbaannu lafa barbaachan baane mana barbaacha gandaas hin baane wareegamuuf baane harallee ni wareegam qabsoon karaa nagaatti fufa yoomillee dhukaas dhaabne malee qabsoon dhaabne garuu akka kanatti yeroo mootummaan gannu gate yookaan uummata keenyatti gargaarsan arganne yookaan mootummaarraa yookaan dhaaba keenyarraa arganne callisnee karaatti gatamnee jira. Haala mijeessinee hatattamaan hojii keessa sin galchinaa nuun jedhan gaafa dhumne intiriidhaan waraqaa eenyummaatiif kan hojii dhabaa nuu baasan jechuudha. Kanaan alatti beergoo qabadhaati inni kaan immoo mana firaa barbaadadhaan firan qabnu waan ittiin beergoo qabadnu hin qabnu akkasitti ammarraatti bakkeetti kumnee jirra. Haala mootummaa waadaa nuuf galeen bulchiinsi magaalaa Buraayyuu nu keessummeessuu dideera jechuudhaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa Xollaay bahan komatani. Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu immoo hanqina uumame kana furuuf hojjetaa jiras jedheera. Yusuf Harqiisaa dabalata qaba. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaa fi uummata Oromoo simannee qabsoo karaa nagaa filachuun leenjii ji'oota 6 erga xumurree booda akka fedha keenyaatti bulchiinsa magaalaa irra raabsamnus bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti ramadamnee bulchiinsi magaalichaa nu keessummeessuu didee jedhan. Murtii dhaabni adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa fi uummanni Oromoo yoo walii galuudhaan adda waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa akka galu karaa abbootii gadaa jaarsummaa taa'ameen walii galtee taa'ameen dhaabni keenya karaa kallattii dhukaasaa sana otoo hin taane karaa nagaatiin galaa jedhee waan nu labseef karaa abbootii gadaatiin karaa nagaa gallee jechaadha mootummaa wajjin walii galtee taa'ameen. Erga mooraa Xollaay gallee leenjii fudhannee ji'a 6 fudhannee booda gara filannoo keessaniitti gara naannoo filataniitti deemaa jennaan kan nuti filannee akkuma beekamu namoota 896 kuni naannoo adda addaa filatee nuti immoo namni 60 kan taanu bulchiinsa magaalaa Buraayyuu filanne. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu yeroo filannu tokkoffaa kallattii keenyaan naannoo Oromoon keessa baay'atudha. Naannoo kallattii ba'umsa keenyaarraani naannoo Wallaggarraa waan ta'eef naannoo bulchiinsa magaalaa Buraayyuu filanne nama 60 naannoo kana bulchiinsa magaalaatti argamne jechuudha xalayaati. Sanaa booda kan mooraa Xollaayitti illee achi turree akka boodatti hafnee gara 7 akkas kan duubatti hafnee akka baanu kan taasise keessaa tokko bulchiinsa magaalaa Buraayyuuti haalli isinii mijataa jira. Haalli mijatu kuni magaalaa waan deemtaniif qarshii isin harkaa qabdan xiqqoo waan ta'eef sireellee akkasiin hin kaffalle bakki ciisichaaf haalli nyaataa isinii mijaa jira. Waan jedhamutu duubatti hafnee akka kanaatiin gaafa as dhufnu garuu waan kallattiin mootummaarraan kallattiin taa'ame tokko illee hin jiru. Wanti addaa waan nutti himame hin jiru waan ta'eef qarshii keessaniin siree kaffaladhaa nyaata keessan kaffaladhaa nuun jennaan haa ta'u tolee edda walii galtee ta'eeti uummata siin kakaasnu ofiis jeequmsa hin uumnu jenneeti namoonni 60 kun gadi baanee bullee jechuudha. Bulee ganda 6 qabna waan ta'eef namoonni 60 kun ganda 6tti 10 hiramtuu nuun jedhanii ganda 10 sana gandi hundiyyuun fudhate nuyi akka carraa Gafarsaa Buraayyuu nu ga'e asuma jechuudha bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti dhiyoo kan taate kana namoonni 10 kun erga gaafa dhufneeti haga yoonaatti baasii mataa keenyaan nyaatallee laaqanas cirees irbaatas akkanuma waan ofii nu barbaachisu kiisii keenya erga finnee booda namoonni gara laafan illee yeroo nuti qarshii kiisiitii finnee nu gargaaran jira jechuudha. Siree tokko 4 taanee bulle nam 3 sireerra bula nam tokko immoo taa'umsa irra ciisa. Taa'umsa sana yeroo dadhabu nam tokko kaasee dabareessa akkanaan bulaa jirra jechuudha. Namni garaa nuu laafee yoo barbaade qarshii 200-3tiin siree nuu kaffalaa jiru. Amma immoo humna keenyaa ol ta'e dadhabneerra. Bakka nuu kennaa waan jalqaba waan nu barbaachisu keessaa nuun nyaatadha malee hojii gurmaa'u miti. Hojii gurmaa'u yoo lubbuun jiraanne nuyi bosonaa dhufne karaa nagaa dhufne malee waan balleessine hin qabnu. Kanaafi qarshii keenya erga finnee booda bakka ciisnu nuu kennaa waan nyaannu nuu kennaa yookaan immoo hin dandeessa yoo ta'e waraqaa nuu kennaa biyyatti nu galchaa jennaan waraqaa sun dhoowwatanii bakka ciisnu nuu kennine waan nyaannu nuu kennine amma gadi baanee yoo kadhanne kareessa karaa dhugan nagaa gallaa gallee jenneeti akkanatti immoo uummanni Oromoo hin kakaafnu yoo as kana teenye kadhanne uummanni Oromoo nu buusa garuu kan baane qabsoof malee kadhaaf miti. Yeroo gallutti gaa koree teeknikaatiif abbootii gadaatu nu waamee waamicha kanaan bosona keessaa baanee dhumnee galle jechuudha. Haaluma kanaan xolleen ji'a 6 turre jechuudha. Ji'a 6 xollee keessa turre keessatti nuti barumsa haaromsaa jalqaba barannee finnee isa booda hojii garaagaraa hojii filattanitti barumsa keessan itti fuftu nuun jennaan hojjetaan mootummaa akka hojjetaa mootummaatti warri daldala filanne immoo kan hojii dhuunfaa filanne immoo daldala irratti himaataa baalataa'oon hundumtuu waajjira mootummaa naannoo irraa dhufanii nu barsiisan jechuudha. Waajjira mootummaa naannoo irraa dhufanii nu barsiisanii hundumtuu warri
daldala irratti barattanii himaataadhaan ijaaramtanii fandiin gad isinii lakkifamee jireenya mataa keessanii qabsoo dinagdee itti fuftu nuun jedhan jechuudha. Akka kanatti waggaa amma kana qabsoo irra turtanii waan ittiin jiraattan hin qabdan waan ta'eef mootummaan gad isin dhaaba nuun jedhanii warra nu biraa galeerraa gara dudduubaatti ji'a tokko nu hambisanii bulchiinsonni magaalaa haala isinii mijeessu. Hamma isin iddoo kana turtan immoo bulchiinsa magaalaa jiruttitu haala isinii mijeessanii nama 129 inni kaan Bishooftuu, Adaamaa, Buraayyuudha, Sulultaa, Sabbataa akka kanatti qoqqoodamne jechuudha. Waan nuti itti gadi nu keessa uummata Oromoof akka kana taaneet uummata Oromoof yeroo miidhamne karaa irratti hafnu anaan baay'ee na gaddisiisa. Maal jedha xalayaan keessan gara yeroo isin erganii akkas asii maal isinii mijeessaniif? Yeroo as ergamne bulchiinsi magaalaa Buraayyuu Sinsiimaa ta'a. Deemaati haala ciisichaa haala nyaataa itti himneerra bilbilanii nu biratti illee itti aanaa kantiibaa jira. Kantiibaan hin jiru nuun jedhee as nu ergan. Gaafa dhufnu garuu namni itti aanaan kantiibaa otoo nuti fuulduraan dhaabbaru karaa duubaan baqatee sokke jechuudha. Itti aanaan kantiibaa. Mootummaatu kana karoora kallattii hin keenye yoo ta'e tole waraqaa nuufaa kennan hin galle. Yommuu kallattiin kaa'ameera ta'e nuyi waan na barbaannu lafa barbaachan baane mana barbaacha gandaas hin baane wareegamuuf baane har'allee ni wareegamu. Qabsoon karaa nagaatti fufa yoomillee dhukaas dhaabne malee qabsoon dhaabne. Garuu akka kanatti yeroo mootummaan gad nu gate yookaan uummata keenyatti gargaarsa hin arganne yookaan mootummaarraa yookaan dhaaba keenyarraa hin arganne callisnee karaatti gatamnee jira. Haala mijeessinee hatattamaan hojii keessa isin galchinaa nuun jedhan. Gaafa dhumnee intiliidhaan waraqaa eenyummaatiif kan hojii dhabaa nuu baasan jechuudha. Kanaan alatti beergoo qabadhaati inni kaan immoo mana firaa barbaadadhaan firan qabnu waan ittiin beergoo qabadnu hin qabnu akkasitti ammarraatti bakkeetti kumnee jirra jechuudha. Dhimma kana ilaalchisee walitti qabaa koree teeknikaa araaraa ABO'f mootummaa gidduu kan turan abbaa gadaa duraaniituu lamaa Bayyanaa Sanbatootti bilbilee dhimma kana erga mootummaan Xoollay deemnee seenuu nu dhorkee as mootummaan dhimmichi ana qofa ilaallata waan nuun jedheef harka keessaa fudhanneerraa jedhan. Dhimmichas yeroo ammaa kanatti hordofaa hin jirru jedhan.